Akkam jirtan hordoftoota OGMC kun sagantaa keenna qophii imala jireenyaati. Sagantaa keenna imala jireenyaa darbe keessatti imala jireenya gammadaa Nuuree Firoo isinii dhiyeessinee turre. Kutaa tokkoffaa sagantaa imala jireenyaa gammadaa Nuuree Firoo keessatti gammadaan biyyatti dhalatee guddatee baadiyyaa sanitti baratee barumsa barsiisummaaf isa geessus baratee barsiisaa ta'ee hojjetaa turuu isaa nutti himee ture. Osoo barsiisaa ta'ee hojjetaa jiru dhukkubsatee hojii irraa sababa hafeef mindaa inni ijaan argachuu malu keessaa hedduu irraa muranii qarshii 18 qofa naa kennan jedha. Yeroo kana dallansuu natti dhagahamee waan godhu wallaalee qamadii hiriyyaa kiyyaa tokko gurguradheet gara Finfinneetti imale nuun jedheera. Gara Finfinnee hoo maaliif imali laata? Nama himatu jira moo lolaaf dhufe moo tolaaf dhufe? Kana booddee hoo Finfinneetti bu'aa bahee maaltu isa qunname? Maaliin milkaa'e maal dhabe? Kutaan lammaffaan imala jireenyaa gammadaa Nuuree Firoo gaaffilee kanneenii fi kan kana fakkaatan deebisa. Arras qopheessee kan isinii dhiyeessu gaazexeessaan OGMC Muhammad Ahmadii itti dhiyaadha. Finfinnee yoo dhaqu hiriyaa kee ammallee kutaa torbarraa jalqabnee warqa irraa baranne haga iskuulillee walumaan baranii qixxaamne tolchaa walumaan guddannee jira. Isa bira dhaqee isaan Finfinnee simatanii achuma dhaqee deemee amma kanaan dura ganna dhaqee biiroo barnoota Oromiyaa kana dhaqe gaafa eebbaa waa'ee barumsi meeshaalee deeggarsa barnootaatiin hin qophaa'in lubbuu hin qabu jedhu san nama baay'ee dhufee achitti na argee jira. Dhufanii ilaalanii jiran waan an hojjedhisan. Wantoota adda addaa baay'ee walitti waan silaa ijoollee barsiisuuf nama barsiisuuf uummata barsiisuuf qaba jedhee qindeessee ture achirratti. Qaamaan beekanii yeroo san itti gaafatamaan obbo Jeeluu amma Dr. Jeeluu jedhamu yuunivarsiitii Finfinnee keessa barsiisuu natti fakkaate biiroo barnootaa injiran guyyaa sadii isa barsiisa jennaan barreessituun seenuu na dhoggite. Olaal fiizikaalii ijoollee wayiitu itti dhufee naannoo sanii bakka achi keessa seenetti fakkaata. Ni na didde. Ani abdiin kutu jireenya kiyya keessatti to the point haga xumura argite amma xumura argee biraa deema nama jalqabaa baalee hojii gadhiisee dhufe keessa hojii mootummaa of declare godhee isinitti hin deebi'u jedhee amma dhufee inni akkas qunnamee okay qunnamullee hin xumura jedhee karaa irra isaa ol seenu arge obbo Jeeluu jedheen akkasuma gaafuma dhaqsanii gaafa dhaqeen guyyaa sadaffatti eegee sadii feegee jechuudha. Isini barsiisaa kabajan kenna biiroo barnoota Oromiyaa jettanii barsiisaa kabajan kennitanii kanuma jedheen jiru waan mallee achiin booda maayyaa baay'ee taate jennaani ani barsiisaa gammadaan jedhama godina Baalee irraa dhufe dhiibamee dhufe nubbisuu barbaada waan adda addaa hojjedhaa jedhee achi akkanuma quceena qabatee dhufee na argite siin achi shaayii na bitee naafichisiisee dhufee itti hime waa hundumaayyuu gargaaraa akkana jedhee yeroo san meeshaalee barnoota Oromiyaa kana sitti agarsiisetti hima waa'ee isaa achi tulee itti himee yaada isaa itti himee hidhima tuttuutatee inni leeruu sun akkasitti biiroo barnootaa barsiisaa sadarkaa gadii gargaaruun honnaa isaallee hin kennu garuu yaaduma isaa akka beekan akka barsiisaa akka dhiibbaan jiru itti himuuf yookaan kunan humnallee hin qabanii baay'een isaanii maalii fi akkuma achitti illee argan kabiraatitu godhaa jedhee waan goosisaniif karakkisaniillee akkasuma waan rakkisanii warri daanyaachuu nama jedhamtu godina Baalee akkanatti nama kutaa jaha tokkotu jira. Isa kanatu akkana ashkarakara waan ta'eef akkasi dhiibbaa godha. Okay inni jedhee warra kanaan dura achitti dhufanii ilaalan san warra beeku dubbisuu yaala. Bisuu yaalee nuuyyuu nama akka kan keetii kana ka ogummaa qabu barbaannaa waa godhaa jirraa waa hundeessinaa hin hojjannaa akkan jedhan namoonni. Amma yeroo galgala isaan hojii fixatanii bahan na affeeran dhiyoodha saariis manillee anillee kan jiru saariis dhufee isaan dubbisaa ture. Isaanii wajjin hirmaachaa ture. Gaafa san Kangaroo Child in the Youth Development Society kan jedhu NGO dhaabne uummata keenya gargaara keessattuu godina Baalee, godina Booranaa fi godina Shawaa keessatti namni sadarkaa barnootaa baay'ee gadaanaadha.
jiru shawa keessatti namni naannoo Finfinnee ta'ee karaa sulultaa karaa hagawnaa gafi baay'een isaanii carraan barnootaa warri NGO irra darba waan ta'eef hin jiru kuullee fagoo jedhanii waan didaniif gadi bu'aadha karaa barnoota idileen alaa babal'ifnee kanaan dhaqqabuun nurra jiraata kan jedhu yaadan turan. Arganne okay jennaan okay erga akkas argattanii jedhanii amma namni tokko nama Mangistuu Eddoo jedhamutu jira biiroo barnoota Oromiyaa keessaa akkanuma dhiibamee ba'a namni sadarkaadhaan dhiibama ka gadii ka akka gammadaallee ka sadarkaa tokkoffaa dhiibama kan biiroo gugurdaa irrallee dhiibama isallee dhiibanii mindaa dhugaa baanaan Save the Children USAIDtti galee achitti dipaartimentii barnootaa warra dubartiitti takka walii hojjetan isaan isin immoo fandiin isiniif kennaa waan akkanaa kan jajjabeessitan kan jedhamtu jira inni as jira Obbo Kadir Ali nama jedhamtu jira Umar Muhammad nama jedhamtu jira inni itti gaafatama itti aanaa itti gaafatama Biraanuu Sobboqaa nama jedhamtu jira amma kanaan walitti dubbanne achan galgala isaanuma dhageeffadha amma carraatu waa'ee nama guddatti namoota gugurdaa biyyattiin hin qabdi jedhamu isaanitti makame Obbo Murgeetaa Amanaa Gamsoo nama jedhan dur itti gaafatama biiroo barnoota Oromiyaati isaanillee ari'an amma namni gaggaariin jedhamu kan yeroo san waan kana babal'isan achi jiran isaanitti makame amma maal godhu qabna dura para professional warra jedhaman leenjifne mana barumsa idileen ala babal'ina kan jedhu kaani so kanaaf namni ogummaa afaan Oromootiin interest godhu jira naannoo sulultaa deemne wasarbii bakka jedhamutti ganda san deemne ummata dubbifne ummata wajjin haasofne ijoollee namaaf durba lamaaf dhiira lamaan arganne leenjii kennineef afaan Oromootiin akka barsiisan warra naannoo sanii haasofsiinee nin dhaqa jechuudha lakkoofsa tokko saarii sirraa aga achii deemti aga olii deemti jechuudha achi immoo 30 qabatta salaasaan si daddarbaa jettee sirbi warra naannoo sanii akkana shubbisan kunoo yoo deeman lakkoofsa 30 gara sulultaa deema haga lakkoofsa ol tootaalii haga deemti lakkoofsi tokko saarii sirraa deemti yeroo tokko birrii tokkoon deemta yeroo sana haga achi jechuudha achi mootu jennu anaaf mindaan argame amma kama dur baaletti hafe sun birrii 305 qatarame Finfinneetti isiisanii jechuudha dhiibattee odeemtee caccabsitee keessa fuute indeet erga mindaa qabadhee warra kiyyatti eessa akka jiruyyuu hin beekan nam tokkoyyuu achi dhaqnee isa san sirreessinee non formal education center kan jedhu dhaabne achitti jechuudha indaa argadhee handamoota argadhee galgala naannoo saariisitti biiroo nu kireessan biiroo san keessa anaa toolaa isaan galgala hojii isaanii idilee hojjetanii dhufan achitti ulgaanii dhufanii hin mari'atanii leenjii adda addaa nama ergadhaa jedhan na erganii so amma learning by doing parallel leenjii adee dabala jechuudha akka silaa kunoo gadi dhufta achuma dhaqee gubbaa bu'ee amma dhaqee dhufu jechuudha bakka warra beekumsa warra guutame keessa dhaqe carraan na darbatee achi na fide jechuudha na dhiibanii miga kiyya sarbanii haqa kiyya dabsanii garuu rabbi mu haqa namaa waan eeguuf haqa kiyya rabbi naa eegee isaan bira dhaqa cuma tufume kaa mallee yaa'uu barachuuf hoo qophii taate wanti qollee lafaan buutu lafeerra buuti jedhee itti fayyadama abbaan keenyatti mee jira haaluma saniin irraa baradhe warra kana waliin deeme muuxannoo gaarii irraa horadhee warra hin dagatamne jireenya ilma namaa keessatti jechuu akka isaaniitti xiqqoo turre achuma barumsa kiyya eegale kotobe barumsa eegale achuma diploomaa afaan ingiliffaatiin fide barsiisummaadhaan jechuudha. Ogummaa gaarii barsiisummaa jechuun ogummaa caala baay'ee ogummaa bareeda. Kawaa hunda taata yoo barsiisaa taate gaazexeessaa taata bakka geettan mijoofta namni baay'ee naasanii waan ta'eef summoo ogummaa kanallee waan of keessaa qabu waan hunduma ta'uuf leenjisaa ta'uu itti fufa. Cumaan oluma guddadhe kan garuu kana hin guddifne beekamaa ta'e agaa wannaatitti jechuudha. Babal'ifne ka achirraa sulultaa san keessa manneen barnootaa babal'ifne gara Baaleettuu achi ceenee Dodola irratti mana barumsa 2 ijaarra ammayyuu jira kan manni itti fayyadamu. Akkaataa barnoota sadarkaa nu kennitu kana biiroo barnoota Oromiyaatiin waliin deema kaarikulama qopheessine. Localized kaarikulama barnootaa kan akka naannoo wal mijatee qopheessinutti qophanna barataan tokko waggaa 3 nu bira baratee kutaa 5 seena. Kan mana barnootaatti qo'annoo gaggeessanii kan nu barsiisnu santu kan isaanii caala biyyaaf gumaata guddaa ta'e hojii guddaa hojjenna. Inni ijoon baay'ee nurraa muuxannoo fudhataa ture. Maaliif akkas ta'a namoonni achi keessa warra barnoota sirriitti beekamanii warra bebbeekamoota achi dhufan jechuudha. Hin guddate Save the Children paartinara horii nuuf kenna kan garroon kun hin guddate hin beekama. Isa keessa achirraa jalqabne akkuma hundeessaatti isaan wajjin hojjechaa ture haga project coordinator ta'eetu hojjechaa ture. Achumaan uduma hojjedhu Save the Children USA kan jedhu seen program assistant projektii naannoo Wolisootitti projektii guddaa
Projektii guddaa achitti bannee isa keessatti hojjechaa turre. Gara manneen barnootaa. Achitti immoo kaqara dur kan gaaroo irratti hojjennu caalaa maddi maallaqaalee rakkoo waan hin jirreef itti daballe uummataan. Mana barnootaa keessatti bishaan mana barnootaa keessatti dabalu, maatiidhaaf bishaan dabalu, qulqullina fayyaa walitti qabate ijoolleen ganda tokko keessa jiran, baadiyyaa keessa jiran ogeessi fayyaa tokko dhaqee fayyaa isaanii to'achuu kan kan itti dabalan baay'ee waan uummanni jaalatu jechuudha. Bishaaniif barnoota yoo walitti fidde uummanni baay'ee waan jaalatu kan hojjechaa turre achitti jechuudha. Amma hojiin ni milkaa'e. Hojiin achi keessa hojjetu milkaa'aa dhufe eega waggaa 2 achi isaan bira hojjedheen booda immoo isaan illee dhiisee ammallee barumsaaf yuunivarsiitii Finfinnee seene. Yuunivarsiitii Finfinnee seenee barumsa ogummaa ga'umsa kan jedhu yookaan educational planning management kan jedhu baradhe. Erga isa fixadheen booda cinaadhaan isa barachaa anis waa godhu narra jiraata saba kana gumaachuu narra jiraata kan jedhu bara 2006 dhaabbata International Friendship Association kan jedhu hundeessanii warra biraa bahee jechuudha. Amma akkuma ilmi tokko yoo haga muraasa tokko maatii isaa bira turee fuudhee hoo jedhu mana bahu muuxannoo warra kana irraa baratte bakka adda addaatti leenjii adda addaa leenjii gugurtaa adda addaa fudhadhee irraa jalqabee akka ani immoo ta'utti akka sabni barbaadu sanitti akka uummata keessaa bahee sun rakkoo inni qabu san furuu akka itti danda'u fiduu danda'a kan jedhu irraa qabee dhaabba kana hundeessee maqaan isaa international waan jedhuuf baay'ee isaa fudhatamni inni qabu baay'ee guddaa yeroo gabaabaa keessatti tokko image building jedha maqaan waan baay'ee taphata. Maqaan kun yoo maqaa akka gaariitti baaftee maqaan kun ol ta'aa mitiire isa saniin ji'a hundeessa ji'a jageessatti mindaa oonaa argadhe fandii argadhe dodola irratti deebi'ee jechuudha. Yoo biyya misoomsuu barbaadde bakka dhaloota keetii ka'e jedha faranjiin. Achi yoo ka'in bakka biraatii walakkaa wayiitii yoo kaatiin ta'u si rakkisa. Deemtu garanallee sochootu gadi bakka sanitti deebitee kaata. Ka'umsi kan keellee bakkuma haadhaaf abbaa kan ka'e irraa kaate irraa yoo kaata. Namni amma gariin waan akkasii kanatti hin amanu. Garuu reyaalitiin dhugaan jiru sani kan pruufdi ta'e. Isarratti ka'ee projektii kanarra dubartoota harka qal'eeyyii walitti qabnee kan qara yemmuu NGO adda addaa keessa hojjetu. Gara 4-5 keessa hojjechaa tureera sii gabaabse kan dhiise jechuudha. Namoonni didan rakkisan hin godhamu jedhanii sodaatan baay'ee ni sodaatu yoo ati ittiin eebjuutti fakkaatu eebjuu san hojiitti jijjiiran akkamitti akka hojjechuu danda'u akkamitti akka godhamuu danda'u dubartoota kana irratti tokko akkam barumsa idilee yookaan barumsa ga'eessota hin baratan yeroo baay'ee hin fashalaa mootummaan yoo karoorsuun fashalaa namoonni yoo hin fashalaa akka inni fashalaa hin dandeenye akka piraaktikaalii hojjetamuu danda'u irratti waan barnoota san hirkisuu danda'u waan afur walitti qaban tokko barumsa ga'eessota ogummaa dubartoonni qaban madda galii isaanii fayyaduu danda'u fi qonna isaaniitti fayyadaman kan akkamitti abbaa fayyadamuu danda'an kan jedhu walitti hine waliin qopheessine. Kana hoo eenyutu qopheessa? Ogeessi eessaa dhufa kana hunda qopheessu? Ogeessi waajjiraalee mootummaa keessa taa'eera ka eebbifame waggaa dheeraa baay'ee outstanding namoonni ta'an isa kana risoorsii kanatti fayyadamu. Risoorsii si bira jiru itti fayyadamuu dadhabuu irraa kan kaane ofirraa dhiibnee akka itti fayyadamnu hin beeknu waan ta'eef isaan kanaaf fayyadamee leenjii akka argatan waliin hojjechuudha. Walii hojjeta waajjira mootummaa ta'ee hojii isaa hojjetaa asitti kanasii hojjeta asitti bakka bu'aa kan keetii jechuudha. Kanaaf milkaa'inni kanaan dhufu walii hojjechuu fakkeenyaaf waajjiraalee ministeeronni afaanii walii hojjanna jedhanii hojii isaa waliin beeku xalaadhaa wal beeksisan. Moo as grassroots level waajjiraalee adda addaa fakkeenyaaf waajjirri barnootaa waajjirri qonnaa waliin hojjetu qonni illee addatti nama waama barnoonni illee addatti waama namoonni qotee bulaan immoo yeroo hin qabu kanaaf ifatee jibba. Bakka tokkotti bakka namoonni itti walitti dhufutti yoo namoota walitti fiddee waan isaa wal fakkaatu goote namoonni martinuu achirraa uummatuma tokko bakka tokkotti hojii isaa gabaafatallee hojiin illee qabatamaan lafa gadi bu'ee rakkoo namaa hiika waan rakkoo namaa hiiku walitti qindeessee hojjechaa ture jechuudha achitti yeroo biyya ture hojii akkasii hojiin sun baay'ee fudhatama argatee dubartoota 60 irraa gara dubartoota 300 ijoollee ogummaa qaban gara nama 20 bu'aa irraa argatan. Hojii qaban amma ijoolleen sun warra waajjira ramadamanii hojii argatanii bakka sanitti warra ga'umsa gaarii qaban ogummaa gaarii qaban ta'anii hojjetan.
Mee tartiibaan nutti himtu eessarraa kaatanii haga 360 sana geettan? Asirratti ifaan baay'ee waan ta'eef asirratti sitti mul'achuu hin danda'u. Sababni isaa isa kana ta'a ani garuu suricha isaa tokko tokkoon sitti agarsiisa waan isaan akkamiin akkatti dubartoonni kun maal akka hojjetan tokko qonna. Fakkeenyaaf waa'ee qonnaa sitti hima. Lafeen dugdaa biyya keenyaa uummata keenyaa harka 85 qonna irratti hundaa'e. Qonna kana keessatti dubartoonni haadholeen ta'e haati san ta'e gaheen isaanii keessatti qonna irraa faayidaa argatan hammam itti ajajuu danda'an hammam xiqqaadha. Fakkeenya yoo garbuuf qamadiin facaafan garbuuf qamadii kana yoo ayidanii gootaratti galee abbaa warraatitu ajajaa akka itti godhamu. Kana sirriitti ammallee haalaalan namni marti nu haa beeku. Kabira ammoo atara baaqela toota adda addaa kana mimmeessituuf ka ta'u kanallee asheetaaf bareeda jedhee namni martinuu karaarra kutaatee hin dhuma. Uduun hin gahin jechuun hin bareedan asheeta nyaanne atara afaan fudhanne yeroo mana barumsaa deemtu karaarraa cirtee fudhatta kanama isaan garuu hin ga'u akkas ta'e. So kanaafu akkamitti waan kana dubartoonni irraa gahee argachuu danda'an kan jiru yaani. Maaliin kuduraalee adda addaa baaroo isaanii keessatti mala salphaadhaan akka ijaarrachuu itti qorachuu danda'an qonna kana irratti. Kuduraalee kana irratti immoo namni asheetan jedhu jira kammoo warri abbootiin warri garbuuf qamadii kuntaalaan galchuu barbaada akkamitti dubartoota irraa fudhanna kan jedhu jira. Dubbiin isaa akka isaan ga'umsu dubartoota ga'umsuudha. Achi irraa immoo gahee kana dubartoonni baaroo isaanii kana keessa ufuma qotanii mala salphatti wantoota adda addaatti fayyadamanii irraa argatanii manatti illee nyaatanii kaan gabatti gurguratan. Horii argatan jechuudha. Amma asheeta bareeda jedhee namni futusan irraa waan fuudhan kana irraa akka garii irraa argachuu danda'an itti tola. Waan tokko itti agarsiifte. Dalagaadhaan gochaan hirmaannaadhaan fedha isaanii waliin waan isaan barbaadan akkaataa san akka sanii waliin dhufa. Kaan dubartoota kana immoo leenjin maaltu naannoo kana jira gabaan akkamitti dhufee naannoo kana eessa jira fakkeenyaaf naannoo dodolaa fudhadhu. Dodola jira, eddoon jira, asaasa jira, adaabbaan jira. Kofale jira, asallaan fagoon jira, roobi jira, karaa adda addaa warqa jira. Maaltu gara naa dhufa, maaltu as dhufa, maaltu asii immoo garas ba'a akka laalan. Hin beekani gara kana akkana akka barnootaatti akka laalan goon. Yoo isin maal hojjetan wanni isin hojjetan yoom akkami gurgurtan kan jedhu leenjii kennineef dubartoota kana. Waa barreessuu, waa dubbisuu hin danda'an. Teettee maratta akka waliin maratan jechuudha. Dubartoota kana immoo akkamitti mala salphaa ottee caccabduu irraa walitti fiddee biyyee makwaaroo isaanii keessa fiddee ottee san keessaa waan kuduraalee adda addaa kaarotaa fi wantoota adda addaa baaftee yeroo hundumaayyuu gannaa bona akka irraa nyaachuu dandeettu gochaan itti agarsiisa. Yeroo hundumaa foon kan caalu waan gaarii bu'aa kan gaarii namaa buusu namni baay'een kan namarraa bituu danda'u in argan ija isaaniitiin jechuudha. Akkasumas immoo yeroo qaban yeroo isaanii akkamitti fayyadaman. Fakkeenyaaf haati takka buna dhaabde ollaa waamte sa'aatii dheeraa buna harka sadarkaa tokkoffaa irraa haga sadaffaa haga rajaatti ga'utti yeroo fixan nama hamatan walamatu aadaa bunaa keessatti hammi qabii jedha. Amma buna kana buna misoomaaf jennee maqaatti ba'a. Buna nu dhugan kana buna kana keessatti garee kana adda qoqqoonnee achi keessa buna yoo dhagan buna dhugaa harkaan jirbii fooyaa buna dhuganii waliin haasa'anii rakkoo isaanii walitti himuu rakkoo isaanii waliin furu. Hariiroon namoomaa isaan jidduu jiru ka amantaa ka adda addaa bifa adda addaatiin sabaan adda addaa kan ta'e wal bira dhufanii wal baratu wal beeku jechuudha. Uduma waliin jirtu iyyuu namni waliin hin jiraate waliin beeku walumaan jiraataa jechuun wal arga malee jechuudha. Kanaaf hariiroo hawaasummaa rakkoo walii hiikuu jechuudha. Gaafa namni walitti gurmaa'ee rakkoo akkasii hiike namni biraallee si sodaata rakkoo sitti hin bu'u. Isa kana goote ga'umsa isa dhufanii akka dubbatan kabaja akka qabaatan hiyyummaan waan namatti dhufu waan namarraa deemu waan abbaan itti waliin dhalatee miti. Waan dhufu yoo hojjette sirraa deema yoo jechuu qabate sima wajjin tura ofirraa ari'uu ofirraa balleessuu kan danda'amu jechuudha. Wallaalas akkasuma yoo baratte yoo beekte sammuu kan kee ofirraa barsiisuu dandeenya. Kanaafuu namni waan nama ta'eef waan walqixa ta'eef kanatti hoo hirmaate kan jedhu dubartoota kana angoomsuudhaan dubartoota kana irratti hojjenne isaanis akka gaariitti hirmaatanii hojjetanii hin argan bu'aa isaanii argan. Karaa irratti warri gulliitii karaa irratti furanii jireenyi dubartoota baay'ee keessattuu bakka magaalaa adda addaati akkana kan baadiyyaa immoo dugda baatanii ijoollee guddisanii deeman. Yoo dubartoota kana haala kanaan waan adda addaa akka hojjetan fakkeenyaaf waan mi'eessituu adda addaa barbaree fa'aa shiroo fa'aa akka itti hojjetan koosiftee
isa sana immoo suuqa itti bakka tokkotti fiddee waan isaan ogummaa hojjetan kana immoo gabaa barbaadee fi akkatti namni beekee irraa bitatan haala hoo mijeessiteef kun dhufa jechuudha. Ogeeyyiin qonnaa, ogeeyyiin barnootaa, ogeeyyiin adda addaa warra faayinaansii adda addaa keessa jiru kunniin dhufanii kana hoo gargaara. Warri fayyaa dhufanii warra fayyaa waa'ee fayyaa barsiisan haala kanaan akka dubartoonni bu'aa irraa argachuu danda'an goon. Itti dabalee immoo bakka jiddugala ummata walitti fidu community development center qopheessine dolola irratti jechuudha. Isa jiddugala kana keessatti dubartoonni 300 fi gara 300 maatii isaanii waliin nama baay'ee irraa fayyadamoota. Isaaniiti waajjirri dhaabbileen adda addaa dhufanii muuxannoo irraa argatan. Achitti maal goon? Kuduraalee adda addaa mala waggaatti yeroo afur irraa bu'aa argamuu danda'u irratti qopheessine achitti jechuudha. Bishaan bu'aan bu'aati. Mala salphaatti bishaan coophi takka akka wanna kuduraa tokko guddisuutti dandeetu itti agarsiisa. Eenyu hirmaate? Dubartoonni itti hirmaatan. Haala mijeessitoonni warra community kisan keessaa bahanii akka isaan barsiisan akka isaan gaggeessan godhaman sun itti hirmaatanii hundinuu jechuudha. Qaamni adda addaa mootummaan naannoo saniitti yeroo isaan baratan in yaadadhaa lafa nuuf kennaa jennaan gubbaa qarshii 5,000 fidnaan jedhan. Dhalataa naannoo saniitti uummanni sun akka gargaaramuu barbaadee gara si geesse akkasumaan jedhan lokki ani gubboo isiniin kennu jireenya keessa nama mataan kennu hin jedhan kun cubbuudha. Siif kennuun illee cubbuudha. Fudhachuun illee cubbuu lama walii cubbuun baay'ee cubbuu guddaa ta'a waan ta'eef siifillee kennu kun immoo mirga dubartootaati akkasirraa fuudhu beekaa jedhani dubartoota 300 san leenjifnee haala gaarii goonee kaabinoota isaanii waamne dubartoota kana yoo isin lafa kana dhoggatan sirna gadaa keessatti sirni siinqee sirna guddaa dubartoonni haadholiin siinqee sirriitti empower godhe dursan mirga isaanii akka itti kabachiifachuu fudhatachuu danda'an yoo an dubbadhe na hidhuu na ajjeesuu danda'an waan ta'eef akkasitti isaan in kennitammoo dubartoonni kun gara mana isaanii galan anillee hin deema bakka biraatti buddeena qabadhaan isin gargaaruu dhufee jedhe kan qara qarshii 50 fudhadhu isin jedhan bariisama san dubartootaan ganama kootta jedhanii lafa san karimiti 500 lafa turtu yeroo nu ijoollee turree achuma teetti nuuf kennan akka achuma keessa magaalaa walakkaa keessa jirti. Isan qulqulleessine bajatetti gaafanne lafa san keessa community development center lafa jiddugala hawaasaa ijaarre. Galmarratti ijaarre kuduraalee adda addaa achi keessatti kooni bakka mijooftu bakka bareeddu namni jaalatu ta'a. Bakka Finfinnee irraa bakka adda addaa irraa NGO'n adda addaa dhufee laabbatu ta'e bakka dubartoonni irraa faayidaa irraa argatan ta'e bakki sun. Hin godhama jechuudha. Mala adda addaa walitti hirkisanii tokko burcuqqoo tokko irraa tokkotti yoo buufte akka com'isuun lafan buune com'isuun immoo waan tokko irra bu'uu akka danda'utti hojii isa hojjan hojii qabatama jechuudha. Amma kun yeroo namatti waajjira namatti qaxaramtee waan akkasii godhaa jette tole siin jedhan siin eeyyame si danqu. Isaan amma warri achi dubartoonni sunni dubartoonni warri magaalaa ta'ee fi naannoo baadiyyaatti dhufan suni waan isin gootan kana ija kamiin ilaalan ture. Gammachuudhaan ilaalan tokko waliin hirmaanna. Anama fakkeenyaaf yoo achi dhaqu namni baay'een yoo bakka fagoo jiraatee fakkeenyaaf Finfinnee fa hojjetee yookaan achuma dhiisi Adaabbaan yoo dhaqee yoo fakkeenya baadiyyaa dhaqee dodolaachuu ta'e yookaan Adaabbaan roobee yoo gale baadiyyaa irraa goobbattuu gale uf jechi ijoolleen baay'ee namni baay'een warra kaan hin tuffatti. Yoo sana magaalaatu gidduutti ijaarame jechuu gaarii tulluun dodolaa jidduu keessa teette jechuudha. Isaan leesiin fudhatanii atillee hin fudhatu hin tuffatta. An akkas hin godhu jireenya makiyya keessatti. Dhaqee jennaa akkuma isaanuu fakkaate isaan waliin lafa ta'a. Bakka hundattuu iyyuu jechuudha. Yeroo gara naannoo Shawaatti keessatti illee hojjetu. Yoo isaanii wajjin lafa teesse isaan mariisifte waan isaan barbaadan irraa dhageeffatte waan ati barbaadullee sirraa dhageeffatan. Namni akkasii namni keenya uummanni keenya kawaasirraa fudhatuuf kawaasirraa didu waan inni barbaadu yoo mariidhaan itti dhiyeessitee isaa wajjin haasoftee gaafattee itti hirmaate si dhiisan si wajjin haga xumuraa deeman. Garuu waan inni barbaadu dhiiftee waan ati barbaadu hin godhaaf yoo deemte dammallee sirraan fudhatan. Harreen damma diddee wanni jedhanii sanaa fedhan qabdu dammi siitti mi'aawu waan ta'eef damma afaan hin maaf dibda. Akkanumaan jecha namnillee ani waan an fakkeenyaaf kan dhabe waan ittiin barreeffadhu kana. Ati immoo kana hin qabu kan itti barreeffadhu hin qabu. Kana hin qaba kan hin qabne kana.
ati maal naa goota kana bittee yoo naa fitte ana garaa nan gahu nan gargaare kana naa bituu qabda osoo isan bitin dura ana wajjin uduu nama riisiftee maali rakkoon kiinaan jette uduu naa bitullee dhabaattee rakkoo kiyya naa furte jechuudha waadhan barbaada inni dhugaa saba keenya birattillee warra nama rakkataa warra gargaaru birattillee jalqaba dhattee rakkoo naannoo san jiru waliin mariisifta kun ummata waliin mariisifta yoo mariisiftee isaanuu rakkoolee sitti himu furmaatallee sitti himu harkatte jechuudha harka isaanii jira beekumsa ummanni naannoo sanii waggaa dheeraa ture nama yuunivarsiitii keessatti PhD qabaate profeesera ta'e caala beeku naannoo sanii inni irraa barateeti onnaan barsiisu baay'een isaanii saayinsii dogoggora namoonni baay'een kan godhan ummanni sun naannoo san sirriitti haala gaariidhaan beekan kanaaf isaan wajjin rakkoo isaan jiruu fi furmaanni achi jiru san waliin haasofte yoo lafa keetti waan ati hojjettu itti fufiinsa qaba sustainability project tokko akkasiin mirkanaa amma warra san wajjin waliin mari'anne rakkoo isaanii erga beenneen booda furmaata waan godhu nu waan xiqqoo qofa kennitaaf tokko leenjii kennitaaf lammata akka naannoo san rakkoo san beeku gootu sadaffaa akka rakkoo sanii furmaata akka inni ta'e itti himtu sadaffaa immoo waan dandeettu waan xiqqoo isii dabaltaa san godhuu kan keessan keessa wanni sun itti fufee akka godhamu isa godha jechuudha yookaan haga fedhe biileenallee baadhu deemi itti jissi itti mi'a bulaale kan isaaniitii jedhan amma kanaaf waan afur san keessaa tokko namni uumamaan ogummaa mataa isaa qaba utuun baratin hin qaban dubartoonni keenya waa hodhuu danda'u waan adda addaa godhuu danda'u waan isaan godhan san garuu ogummaa qabanii wantoota adda addaa daanteelii adda addaa qopheessu waan adda addaa hojjetu waan ittiin hojjetan san hin qaban amma maal gootaa waan itti hojjetan xiqqaasa ka'umsa wayii kennitaa waan bareeda hojjetu utuu mana barumsaan dhaqin utuu wadan dhaqin ogummaan namarraa arganii hojjetan sun waan isaan keessa jira jechuudha isa kana akka hojjetan akka guddisan akka immoo gara horiitti jijjiiran goota inni kun immoo isin kana gootan kana goota kabiraa qusannoodha namni waan qabu waan xiqqoo tan kophaa ofii qusachuu aadaa waa qusachuu yoo barate waan qusatan immoo walitti qabamanii qusannoo walitti qabansan yoo waliin qusatan wanni sun immoo walitti cimmisanii akka aanan raasuuf fakkeenyaaf aanan guyyaa takka elmite hirraaftu aanan adhalleen elmita burulleen elmita iftaanilleen elmita aanan elmite san guchumatti walitti qabda erga saniin booda gara oroboo yookaan orfotti buustee raastee dhadhaaba ka aanan alto tokko elmite dhadhaan bahu yookaan hin dhugamaa yookaan aadee ta'ee ijoollee qoqqoodee kennita malee qusannaanis akkasuma walitti qabdee jette gaafa biraa si oolchiti kanaaf baay'ee walitti qabdee jette walirraa liqeeffatanii aadaa akkasiitiin yeroo gabaabaa keessa horii guddaa akka qusatan goon tokko aadaa qusannu lama qonna sadaffaan barnoota akkatti barumsa baratan barreessuu dubbisuu shallagu fakkeenyaaf tokko sii kenna fakkeenyaaf haati abdisaa gabaadhaatti haati tolaa yeroo misiin gabaadhattu qarshii 15 itti kennite qarshii 15 kana keessaa buna qarshii 4 naabiti sooqidda qarshii 3 naabiti kanaan immoo yoo dandeette immoo warqii naabiti warqii jedhama naannoo sanii kaan immoo daakuu akkana naabiti kaan waan akkanaa mi'eessituu naabiti jettee itti kennitu hundattuu jechuudha haati abdisaa gabaadhatte ka ofiillee galfata itti galfatan kanallee fuutee dhattee hundumaa san bittee fi saantimni 15 raafte kana hunda shallagdee galgala yoo galtu meeshaa isii wajjin kenniteef kun herreega amma herreega barumsa keessatti liitersii kan jedhamu san keessatti herreega kana isaan ummaka sammuu isaaniitti beekan garuu yoo amma waa qusatan herreega kana akkamitti akka barreessuuf itti fiduu danda'an kana waan isaan beekan irraa itti yoo himtu isin jedhan yoo waan isaan beekan irraa finne waan xaxamaa irraa itti as dhufe already hin galuuf kanaaf mala akkamiin barata ga'eessi akkamiin barata ga'eessa barsiisuun akkamii daa'imman barsiisuun akkamii kan jedhu irraa amala ga'eessotaa fedha ga'eessotaa kanaa walii yoo waan tokko walii fedhe ga'eessi sirraa barumsallee fudhata innis baay'ee barbaachisaa barreessuullee hin barreessan dubartoonni shallaguudhaa herreega hin shallagan hawaasummaa keessatti walii hirmaatanii rakkoo walii hiikan achi keessaa namni gahaan ga'umsaan ol ba'a namoota baay'eetu bahee jira jechuudha kana walitti fiddee jette kaan
bakka fayyaatti illee wal gargaara ogeessi fayyaa tokko dhufee mana marraan deemee nama baay'ee irratti fiduu bakka kana dhufee bakka seenterii kana dhufee nama kana hunda waa'ee fayyaatti waa'ee dhukkuba HIV itti dhukkuba namatti daddarbu itti maatii baay'ina maatii kana akkamitti xiqqeessuu akka danda'an rakkoon nama tokko irraa dhufee itti dubartoonni immoo yoo fakkeenya dubartoota abbaa warraa tumee abbaa warraa miidhaa irra geesse akkamitti walii rakkoo furuu akka itti danda'an gaafa dubartoonni immoo agooman akkamitti namni wal kabajuu waliin jiraachuu danda'u kana hunda baratan waan ta'eef faayidaa guddaa qaba haala kanaa hojjechuun yoo san wanni ati hojjettullee qabatama ta'a wanni isaan godhanlee qabatama ta'a kanarraa kan qaban 2009 dubartoonni sun baadiyyaa keessa jiraatan sun National Literacy Prize badhaasa sadarkaa biyyoolessaa akka biyya Itoophiyaatittu dhaabbanni tokko UNESCO irraa fudhate akka immoo Itoophiyaa keessatti immoo nuti fudhate badhaasa san dubartoota keenyatu finna dhaqee ministeera barnootaa irraa badhaasa fudhatan maal jette dubartiin sun ani jette hoteela Giyooniiti jechuun gaafa an du'e uffata natti uffisan kan narraa mulqanii akkanumaan na uwe jireenya kiyya keessatti yoo ani barumsa waa hubadhee baradhee barumsa kana ijoollee kiyyaaf dabarsee jira jecha uffata kanaan dabarsuu hin danda'u uffanni immoo ufaan jedha barumsaan kan namaaf darbuu danda'u barumsa kan nama jijjiiruu danda'u carraan kun waan dhufeef adhaan ministeera namni hin baratin haati ijoollee afurii haati ijoollee shanii as ministeera afootti dubbatte mala ittiin namni yoo hirmaatu danda'u goone haala saniin fiduu danda'ama jechuudha yoo sirritti namatti hirmaachifte amma san irraa kan ka'e dhaabbileen adda addaa qaamoleen adda addaa akkamitti milkaa'uu danda'a jennaan akkitti milkaa'uu danda'a dura nama caqasu fedha namaa laalu waan namni fedhu irraa hundooftee waan ati gootu yoo itti dabaltee ta'a malee waan ati gootu qabdee dhattee kana sii godha hojjette fedha isaa waan hin guunneef hin ta'u isa kana milkaa'inni namoota waliin projektii adda addaa hojjechuu jechuudha isa kana godhaa turre iddoo kana godhaa turru akkasuma bara 2009 projektii kana dhaabbilee adda addaatu nu gargaara ture gargaarsa adda addaa nu kenna ture ambaasaadari Jarman biyya Jarman kan Itoophiyaa keessa jiru projektii kenna isaan warri Jarmantu nu gargaara dhaaba Jarman tokko nu gargaara ture akka projektii filatamatti the best project kan jedhamu biyya keessa filatamanii nu bira dhufan dodola dhufanii ture delegation adda addaa ilaalanii turanii achirratti waan bona gogaa keessa yeroo aduun gadi buutee daaraan ka'usan keessa achi mooraa san keessatti lafa magariisa argan magariisa hin danda'ama jireenya nama bona ganna waan gaarii waan jiidha nyaachuu hin danda'ama waan foon bakka bu'aa waan jireenya namaa fooyyessuu hin danda'ama kan jedhu argan kanaaf ga'eessota hoo gargaara barumsa ga'eessota gargaaru kan jechuudha mootummaanis namni qaamni adda addaa kan irratti hirmaannaa godhu warri eeyyama kennus warri eeyyama fudhatu soo waliin ta'ee haala kanaan qindoominaan hojjete bu'aa buusaa kan jedhu ture haala sanii hojjetaa turre garuu dhiibbaa adda addaatu jira yoo ati kanaaf hojjettu karaa adda addaatiin dhiibba sirra geessanii dhiibbaan akkuma ilma Oromoo tokko irra dhiibbaan yeroo san bara san ga'u sirratti dhiibbaan irra ga'ee akka hojii kana akka gaariitti hojjechuu hin dandeenye dhiibbaa san irraa jalqabee wanna ta'e osoo san ta'in dura biyya Jarman kana namoota biyya isaanii keessatti ijoolleen sadarkaa dargaggummaatti waan gaarii hojjete kan jedhan biyyoota adda addaa nama dorgomsiisanii turanii anis hojii hojjedhe dorgomee ture akka carraa ta'ee biyya Jarman kanatti naamanii hojii sana asitti agarsiisee deeme nama tokko ji'a tokko turee bakkoota adda addaa deemee warra UNESCO wajjitti qunnamee paarlaamaa Jarmanii ambaasaaddaroota adda addaa wajjin qunnamee gara biyyaa gale yeroo san jechuudha waan galuu projektii dubartootaaf ijaaruudhaaf dubartoota amma sadarkaa kana geessine gara biraatti akka bahan warra biraa akka dabalaman warra fandii nuuf kennu adda addaa illee wanna goone maal godhanii hin diigan eenyutu diiga warra hinaafutu diigaa warra yeroo san mootummaa yeroo sanii hin diiganii sanuuyyuu gaafa ambaasaaddarichi dhufu Baalataa'oo kan jedhamtu jira waajjira bakka ogummaa ambaasaaddarri biyya Jarman achi geessine kanuuf kennuuf malan horii ashii 500 isiniif kennan jedhanii waadaa seenanii fi projektii qopheessanitti koottaa jedhanii isaaniif akka geenyu godhee ture fudhachuu dhiisuu isaanii hin beeku isaan warri kun nurratti duula kun si deeggara kun sirratti duula kun akka ati hojjettu si godha kun akka ati hojjanne si godha ani eenyu jette yoo san teette
yoo si ati horii kadhattee biyya adda addaa irra deemte sabni keenya rakkoo keessa haa ba'u ogummaan haa daraaru haala sana hirmaannaan haa deemu ati jettu yoo ka diigan taate sitti agarsiisa waan isaan diigan halluutti diban lafa sana ammaallee waa irra hojjetan natti fakkaatu amma seendiricha mootummaan fudhateera natti fakkaatu itti fayyadamaa jiran nu deebisa jinamii gaafame ta'ee deebisuullee hin dandeenye sila fandi itti argachuudhaaf jechuudha. So isa kanatu jira jechuudha. Yoo si hojjechiisan in hojjettaa yoo si dhiibanii si baasan hin baatu jechuudha. Tokko akkasi si salphisan hojii ati hojjettu du'ati saba gargaartu du'ati sabaaf jette dhamaatu jechuudha. Isa kanatu xiqqoo garaan hanqata. Nama aarsa warri sunillee dubartoonni sunillee hin bittanna'an. Ijoolleen immoo hojii qabatanidha. Haala san tuufee ani immoo erga rakkoo akkasii narra geessanii kaameeraan harka caccabsanii kaameeraan harkaa fudhatanii jiran ijoolleen maan na wajji baratte. Kaameeraa fuudhanii nu harkaa wanna godhan na rakkisaa turan erga akkas ka gootan taate maaliif isin wanna kan jedhu dhiise na rakkisaa turanii hin dandeenye jechuudha ufafuutti. Kaan immoo waan namatti himanii miti waan isaan namarra geessan dhiisuma wayya yeroodhaan dhiisuu wayya. Akkanaaf biyyaa bahuu danda'a akkuma namoonni dhaabba amma eenyuuf hojjeta akkasii rakkisanii gaafa biyya ormaa dhuftu immoo akkamitti carraadhuma akkuma barumsaatiin immoo akkuma lakkoofsaaniif ani hariiroo warri biyya adda addaa deemuu qaba ture biyya hojjedhu eeyyallee dhaqee deemuu danda'a biyyoota adda addaa deema ture yeroo san deemaa ture jechuu hojii kiyya ani hojii mootummaa walitti hidhate hin qabu hojii ila amma waa lamatu jira namni kun mootummaaf hojjeta. Namni kun immoo hojii namoomaa hojjeta. Ani hojii namoomaa hojjeta. Nama gargaaru hojjeta. NGO non-profit organization keessa hundeessee hojjeta. Ani hojii waggaa takkatti baalee roobetti barsiisee sanuu birri 18 na ari'an na adaban mirga kiyya dhiiban saniin irra ani maal godhu isaaniitti deebilamu walitti hin deebine. Garuu waliin hojjeta. Hin hojjechiisa achuma keessa taa'e. Inni san ogummaan jechuun isa san. Waajjira isaaniititti warra eebbifamee bahee taa'e ogummaa isaaniitti fayyadamee hojii baay'ee qabatamaa ta'e hojjedha ture bakka adda addaati fichet hin jira hojii nama hojjedha walii sottaadhaan dhandhee ilaalla yeroo waajjira Save the Children hojjedha yeroo adult and non-formal education association tokko keessa hojjedhu guutuu Oromiyaa keessatti waradaa education capacity building training adda addaa irratti yemmuu kenne yeroo immoo mana barumsa waggaa Haile Sillaaseen yeroo ijaare kan jiga kan deebinee Jaapaan irraa fuunee ijaare achitti akkamitti manni magaalaa fi namoonni adda addaa itti hirmaatanii mala gabaabaa yeroo gabaabaa keessa ijaara. Nama gargaara eessayyuu haa ta'u biyya Oromoo san keessatti biyya san keessatti nama hoo gargaaruu barbaada nama hundumaa bakka jiru ija tokkoon gargaarta. Achuma dugootuu sira keessa ani hojii akkasii hojjedha. Mootummaan hin dhufaa hin darbaa abbaan fedhe hin darba. Ati saba hojjette hojii ati hojjettu sun sabni sun hin jiraata. Amma ani saba jiraataaf hojjechaa ture. Namoonni mootummaa darbuuf hojjetaa turan. Mootummaan sun hin jiru amma darbe. Mootummaan si dhiibu darbe jechuudha. Ka amma jirus ta'e kunis yoo ta'e hin darba. Ka biyya kanaallee amma hin darba. Ka biraa dhufaa miti. Ati immoo yoo sunillee darbe hojii ati hojjettu sun itti fufeetuma hojjechuu qaba. Namni waan jiraatu barbaachisu jechuudha. Hojii akkasii kana hojjechaa ture. Ka hin beekne immoo ati hojii san warraaf hojjettaa siin jedhee si faraja. Nu goroo warri sun nu dhiibee akka kunoo boolla nu qotachiisee mindaa nu dhoggatee adabu si adabu kana hin beekan. Bara san immoo miidiyaan hin jiru namatti himattu hin qabdu. Bara san immoo nama fira warra aangoo qabu hin qabdu. Malaan deemte warra aangoo qabu san bira dhattee warra aangoo san qabu san hojjechiifatte. Kunillee uffannaa Waaqayyo siif kenna. Tokko isa san jechuudha. Isa kan ani itti makamee hojjenne itti hojjechiifadheera gargaareellee saba kiyya gargaareera jedhee yaada yeroo san jechuudha. Suni na wannan jedhu erga biyyaa bahe achiin booda bahe. Achiin booda maal gootaree baatee baqatta.